Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii koo odeeffannoowwan har'aan isinii dhiyeessaan xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaan isin affeeraa. Egaa dhimmi guddaan har'aa kan biyyaa badhaafamuu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kanarratti xiyyeeffachuudhaan wantoota jiraniin isinii qooda. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad meedaaliyaa agriikoolaa dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa badhaafamaniiru. Badhaafni kun har'a kan kennamee fi Dr. Abiyyi sagantaa Room Xaaliyaanitti gaggeeffame irratti dhaabbata nyaataa fi qonnaa mootummoota gamtoomaniitiin meedaaliyaa agriikoolaati kan badhaafamanii. Badhaasichis wabii nyaataa fi dhiyeessii nyaataa madaalawaa cichoomina kutannoo fi hooggansa isaan agarsiisaniin akkasumas haala naannoo jijjiiramaa fi walxaxaa keessatti oomisha qamadiitiin of danda'uudhaaf furmaata kalaquun hordofaniif beekamtiin kun akka kennameef odeeffannoon waajjira muummicha ministeeraa irraa argame mul'iseera. Sagantaa kanarratti gareewwan jila biyyaalee garaagaraa bakka bu'oota dhaabbilee idil addunyaa dippiloomaatota miisiyoononni xaaliyaanitti argaman bakka bu'oota damee dhuunfaa iddoo argamanitti badhaasni kennameeraa fi Itoophiyaan waggoottan 5 darban keessa damee qonnaa investimantiiwwan murteessoo gaggeessaa kan jirtu yommuu ta'u, oomisha qamadiitiin of danda'uudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan oomishaalee irratti guddina olaanaa galmeessisuu akka dandeesse eerameera. Imala birmadummaa nyaataa ciminaan itti fufsiisna jedhaniiru. Waltajjii kanarratti muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad haasawaa dhageessisaniin Dr. Abiyyi wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf tattaaffii taasifamuuf badhaasa meedaaliyaa kabajaa agriikoolaa dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa kenneef galata dhiyeessaniiru. Oomishawwan qonnaa faayidaa olaanaa qabanii fi galtee indaastirii ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan bu'aawwan abdii qabeessa ta'an galmaa akka jiran ergaa dabarsaniin eeraniiru. Kanaanis imala birmadummaa nyaataa ciminaan itti fufsiisna jechuun mirkaneessaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad sagantaa Room Xaaliyaanitti gaggeeffame irratti dhaabbata nyaataa fi qonnaa mootummoota gamtoomaniitiin meedaaliyaa kabajaa agriikoolaa fudhataniiru. Odeeffannoo kana wajjin wal qabateen pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa badhaafamuu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ilaalchisuudhaan ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Pirezidaanti Shimallis gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin ministeera muummee keenya Looreetii Nagaa Addunyaa Dr. Abiyyi Ahmad ammas beekamtii idil addunyaa argachuu isaaniitiin uummata Itoophiyaa maraan baga gammaddan jechuun barbaada jechuun dhaamsa isaanii dabarsan. Dr. Abiyyi Ahmad hooggansa kalaqawaa wabii nyaataa dhiyeessii nyaataa madaalawaa fi oomisha qamadiitiin of danda'u irratti kennaniin bu'aa yeroo gabaabaa keessatti argameef mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa FAO badhaasa agriikoolaa meedaal badhaasuu yaadachiisan. Badhaasni maqaa ulfinaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad magaalaa Roomitti fudhatan kun imaammannii fi tarsiimoon keenya mo'ataa ta'uusaa qaama hundaaf kan dhugaa ba'ee fi imala badhaadhinaa dhugoomsuudhaaf qabame caalmaatti akka itti fufsiisnuuf hamilee kan horudha jedhaniiru obbo Shimallis Abdiisaa. Milkaa'inni kun lammiiwwan Itoophiyaa hundaaf injifannoo waloo fi bu'uuraa kabaja biyya keenyaa waan ta'eef irra deebiidhaan baga gammaddan jechuudhaan ergaa isaanii dabarsaniiru. Pirezidaantonni naannolee garaagaraas haaluma wal fakkaatuun ergaa isaanii dabarsaniiru baga gammaddan jechuun. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojii fakkeenya ta'uu raawwataniiru jedhaniiru. Daayirektarri dhaabbata misooma indaastirii mootummoota gamtoomanii Gard Muular badhaasa agriikoolaa dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa argachuu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad ilaalchisuudhaan yaada kennaniin Itoophiyaa keessatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf tattaaffii taasifame dinqisiifataniiru. Dhaabbanni isaanii galma beela dhabamsiisuu qabatee socho'aa jiraachuu kaasuudhaan gama kanaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni olaanaan mul'achaa jira jechuudhaan ragaa ba'aniiru.
oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabaluunis Itoophiyaan oomisha gara alaatti erguu akka eegalte dubbatan. Itoophiyaan investimentii damee qonnaa irratti taasisaa jirtu akkasumas hooggansa Dr. Abiy Ahmadiin wabii nyaataa mirkaneessuu fi beela dhabamsiisuudhaaf carraaqqiin taasisaa jirtu biyyaalee Afrikaa fi biyyaalee addunyaa kanneen biroofillee fakkeenyadha jechuun dubbatan. Gara fuulduraattis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni misoomaa indaastirii addunyaa deeggarsa Itoophiyaadhaaf taasisu daran cimsuudhaan kan itti fufu akka ta'e Gard Muular mirkaneessaniiru. Egaa hordoftoota koo kabajamoo waan hordoftaniif waan na dhaggeeffattaniif hedduun isin galateeffadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniif isin yaadachiisa. Fayyaa ta'aa, nagaatti. Your Excellencies Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, I'm so pleased to welcome you to the FAO this morning for this historical ceremony, not only for Ethiopia, not only for Africa, and for the world. Because Africa eat enough, eat well, it's a matters for the global agenda. So first and most, congratulate you, great leader for Ethiopia, with your commitment, with your passion, and you can see the big historical revolutionary change of agribusiness and rural development, and also green legacy initiative. I can zoom in. I'm fully confident 10 years later, you will see the Ethiopia not only prosperity and also green and a beautiful country and a peaceful country in the future soon. I'm honored to present His Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, with the prestigious agri-medals, the highest award of the Food and Agriculture Organization of the United Nations from the FAO Director General. And also, more specifically, you are my first offer and to you and from Africa continent. Since I come to the office, I met this first, specially deserved for you and for your continent. And I think that's something express my close feeling with Africa, with Ethiopia. Since 1977, FAO has conferred the Agricultural Medal to honor eminent world figures for their extraordinary role in undertaking outstanding, successful efforts in advancing cause of the global food security, poverty alleviation, and nutrition, of course, include the most complicated issues in the rural development. We need a strong political commitment and also the passion and the enabling policy to have the people who are in the rural areas. In support of the FAO mandate to ensure the humanity's freedom from hunger as set out in our preamble to the FAO Constitution. Since taking office in 2018, His Excellency has tirelessly pursued efforts to realize his vision for food security and nutrition, economic development in Ethiopia and beyond, by identifying and implementing innovative solutions to address these critical global challenges. Through the introduction before, you can fully, it's really impressive and remarkable achievement if, as a professional organization, FAO, we have admire and also congratulation, appreciation, not only yourself, and also your people, and your comrades, your partners support you to implement all your visions and make the people living better. His personal commitment to the successful wheat of food service supply program in Ethiopia has been a source of inspiration in Africa. I always said,
Africa, you have your own solutions. You have your own solutions based on your local conditions and wisdom. So your experience, the best practices, you can learn and share with your neighbors, with your colleagues from Africa first. Learning from you, it's really, examples to lead the other friends and brothers and sisters in Africa to change. In February 2023, Ethiopia undertaken its first shipment of the wheat export to international market, a successful model to be followed by other countries around the world. Furthermore, in 2019, His Excellency was conferred in Nobel Peace Prize for his work in ending the 20 years post-war situation between Ethiopia and Eritrea. Also, this politically recognized by the Nobel Peace Prize. But FAO, as a professional organization, we just look at the professional issues, especially related to food security, and also based on science innovation, based on the investment, based on the enabling policy, as I said, because also Honorable his Prime Minister was also some year being the Minister of Science and Innovation and Technology, if I remember well. So you combine all the three tools together, make things happening on the ground. That's something we need, the commitment, the support from the political figures, especially at the highest level in the state of the country. Peace is a prerequisite for food security, and peace is crucial for the livelihoods of Ethiopians who depend on agriculture. Because when you move from the middle low income to the middle and middle high income countries, agri-food system transformation and also industrialization and modernization is the only most cost-effective approach, based on my understanding during the past 45 years in China, from the $3,000 per capita to the $8,000 per capita. It's dependent on agri-food system transformation and rural development and the labor-intensive industry, more specifically. Today, we also wish to organize His Excellency to focus on transforming Ethiopia's agri-food system, improve the nutrition through the establishment of the National Pathway Vision 2030, transforming Ethiopia food system, supported by the Inter-Ministerial Task Force on the Food System to scale up the transformation of a national agri-food system. I've been there, fortunately, 2 times during the past 5 years. I saw the change from the infrastructure to the agro-industry and to the wheat production with the basic improvement of the infrastructure, irrigation system, and also marketing and the seeds technologies. So that's something it's really admire. His Excellency has also played a crucial role in Ethiopia's commitment to a green economy through his personal leadership, amplified by the Green Legacy initiatives. It aims to plant 25 billion seedlings across the countries, which is very well in line with FAO Green City Initiative. I started the initiative during UNGA 2020, together with my colleagues, DDG Semedo. So we need the members take the ownership and the partnership to support the implement the Green City Initiative. That's the future city for Africa, for other developing countries. We need to integrate the agri-food system with the urbanization. So I really appreciate also His Excellency Prime Minister in Ethiopia to take the leading role on that aspect. Not so many people realize that you did for long vision, because we need the 10 years, 100 years to grow in the trees. So that's something that's really, touched me personally, because when I was a local leader in China about 20 years ago, so we started designing the forestry park. Now, after 18 years, the people benefited from that. They didn't know what we started planting seedlings that time. Yeah, very low investment, but now the people benefit from the Green City Initiative, Green Park, Forest Park. So that I can already also see the future of your Green Legacy Initiative will be cleaned up your country and make the Ethiopia become the attractive green
country.